Gullisoot keessatti waraanni murna maafiyaa PP dargaggoo tokko haala sukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Lixa Shaggar aanaa Gindabarat ganda qarree Doobbii keessatti waraanni PP Kurraan 27/2026 yakka tokko malee maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhutti moggaasuun dargaggoo maqaan isaa Bojaa Kiisii jedhamu ajjeesanii gatu. Jiraattonni bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan akka jiraattonni jedhanitti dargaggoon kun yakka dalage akka hin qabnee fi jaalatamummaa hawaasa naannoo qabaachuun cinatti nama dafqee hojii guyyummaatii jiraachisu ta'uu eeruun waraanni sirna dhableeyyiin impaayera Itoophiyaa tiksuutti dhiiga qulqullootaa kitilaan jigsaa oolan dargaggoo kana gara jabinaan ajjeesanii diinummaa isaanii irratti mul'isan jechuun dabaluun dubbatu. Ergamtoonni uummata keessaa dhalataniif naasuu hin qabne kunneen gandichuma keessatti maanguddoo tokkoo fi dargaggoo ola deemaa ajjeesanii gatu isiniif gabaasnee turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u kashalabboonni Oromiyaa mara keessa bobbaafamuun uummata Oromoo hiraarsuu, doorsisuu, mana hidhaatti gidirsuu fi gariin ammoo yakka malee ajjeesanii gatuun awwaalcha illee dhorkanii soora bineensaa gochuun dabara kam keessa raawwatamee hin beekne dalagaa jiraachuun kan beekamudha. Aanaa Gullisootti waraanni faashistii PP mana amantaa keessaa uummata baasanii saamuu oome. Sabaaf waggaarii dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo ganda Teegii Galloo jedhamu keessatti gaafa Guraandhala 23/2026 ergamtoonni abbaa irree mana amantaatti ol seenuun namoota hundumaa gadi yaasanii abbootii warraa bakka tokkotti erga walitti qabaniin booda haadholiidhaan ammoo gara manaatti galaatii boqqolloo kiiloo 20 fi qarshii 2,200 fidaa kan ittiin jedhan hoggaa ta'u ammasiin waan jedhamtan kana hunda fiddanitti abbootii warraa keessan gadi lakkifnu jechuun afaan qawween doorsisanii saamicha ulfaataa akka raawwatan jiraattonni dubbatu. Saamtonni Abiyyi Ahmed leenjisee biyyarra bobbaasaa jiru kunneen yeroo ammaa kanatti karoora saamichaa akka addaatti bocachuun bakka namoonni baay'inaan walitti qabamanii argaman kanneen akka mana amantaa, mana cidhaa, afooshaa bakka namoonni yeroo boqonnaa qaban walitti dhufanii yaada jiruuf jireenya wal jijjiiran irratti xiyyeeffatanii saamicha guyyaa tokkotti namoota 100 walirratti raawwataa akka jirantu mul'ata. Afaaniin saba keenya bakka buunaa, diinagdeen biyyaa akka guddatu goonaa, ilmi hiyyeessaa akka guddatuuf haalota jiran ni mijeessina jedhanii yeroo garaagaraatti gurra hawaasaa coollaqsaa kan oolan ergamtoonni biltsiginnaa kanneen afaaniin dubbatan oduu godhanii bira darbuun hojiin isaanii kan ijaan argamaa oolu ammoo mana namaa cabsanii seenanii jireenya namaa golgoleessuu dhalayyeessaa kan inni dafqee ittiin jiraatu sadoo dhuunfaaf oolfachuun uummatichi abdii jireenyaa akka kutatu taasisaa oolu. Shiftoonni haadharraa dhalataniif abbaa isaan guddiseef gara laafina tokko hin qabne safuu biyyaa cabsuun otoo namoonni imimmaan roobsuun jilbatti kufanii kadhatanii gochawwan suukanneessaa dubbachuun isaa ulfaatu sodaa tokko malee bakka deeman maratti dalagaa oolu. Garaaf kan jiraatan malee seenaaf jiraatanii kanneen hin beekne utubdoonni maqaa impaayeraaf dafqa cobsaa oolan eenyummaa ofii isaanii dagachuu keessa darbanii galii argataniif jecha soba dhugaa godhachuun uummata afaan isaa dubbatu hiriyyummaa qaban akka diinaatti ilaaluun gochaawwan ammeenyaan guutaman saalfii tokko malee namoota irratti raawwachaa akka jiran aqa mul'ataadha. Aanaa Daawaa Caffaatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon manneen hawaasaa gubuu namoota qeerraa buqqisuu saamuu fi oomisha ciranii jalaa mancaasaa jiraachuun himame. Jaalkennaa sabaa dabalata qaba. Humnoonni badiin finxaaleeyyii Amaaraa mataa biltsiginnaa abbaa irree koloneel Abiyyi Ahmediin hidhachiifamuun ijaarsa isaanii cimsatanii sochii isaanii guutuu Oromiyaa keessatti babal'ifatan faannoon godina Walloo aanaa Daawaa Caffaatti caasaalee PP'n walii galuun hawaasa ganda isaa irraa buqqisanii ofii isaaniif bakkoota ofii barbaadan garaagaraa qe'ee hawaasaa keessa buufachuun jiraatota onichaa saamaa mana irratti gubaa qe'ee irraa buqqisaa fi oomisha isaanii jalaa mancaasaa jiru. Bifuma kanaan torbeedhuma kana keessa ganda Dullachaa jedhamu keessatti humnoonni kunniin mana harmee haadha ilmaan 5 taate kan maqaan ishee aadde Zahaaree Shuumuu Indiris jedhamtu kan abbaan warraa ishee irraa boqotee jiruu fi maatii 5 dafqaan guddisaa jirtu akkasumas kan haadhi ishee ijaan hin agarre halkan mana isaanii olitti seenuun qabeenya isheen qabdu cufa jalaa yoo saaman gara jabina hamaan mana isaaniittis ibidda shiduun osoo mi'a mana keessaa tokko hin baafatin gubanii jalaa barbadeessaniiru. Guyyuma kana hawaasni aanichaa walitti birmatee akka manicha irraa hin dhaamsinee fi lubbuu daa'immanii haadholii kanaa hin baraarreef erga gochaa badii isaanii kana raawwataniin booda dhukaasa uummata birmatu irratti bananiin jiraatota ganda Dullachaa irraa buqqisaa turuu isaanii fi naannichaa fi hawaasa jeeqaa akka turanis ibsameera.
Erga gochaa farrummaa kana oromummaa qofaan yakkuun harmee kana irratti raawwatanii jiraatota gandichaa hedduu qe'ee irraa buqqisaniin booda ooyiruu harmee kanaa fi kan namoota biroo irra deemuun lafa qaaraa irra dhaabamee jiru heektaara hedduu ta'uu irraa qaaraa namootaa ciranii mancaasaa fi saamanii gara qe'ee isaaniitti fe'achaa turus jiraattonni onichaa ONM'if gabaasaniiru. Aanaa Muneessaa keessatti shamarreen ganna 12 tiksitoota bilisiginnaan hidhamuun dhaga'ame. Gabaasa kanaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Arsii Aanaa Muneessaa keessatti jiraattuu ganda Odaa Towwaa fi daa'ima ganna 12 kan taate shamarreen maqaan ishee Caaltuu Araarsoo Daaluu jedhamtu gaafa guraandhala 25/2026 ergamtoota bilisiginnaan hidhamuun ibsameera. Shamarreen yakkaa fi umuriin ishee waliin fakkaanne kanan hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda maqaa jedhuun qabanii gocha ishee malee dirqamaan amansiisuuf reebicha ulfaataa qaama ishee miidhuu erga irratti gaggeessanii booda mana hidhaatti darbachuu jiraattonni addeessaniiru. Iddoon isaan daa'ima kanatti qaban aanichuma magaalaa Qancarree jedhamu keessatti yoo ta'u osoo isheen maatiif midhaan nyaataa daaksuuf farda fe'attee imaltu loltoonni kunneen qabuun reebanii akka fuudhanii deeman jiraattonni itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Shamarree Caaltuun ijoollee xiqqoo siyaasaaf hin geenye yoo taatu sababa isaan maqaa kana itti maxxansanii daa'ima kana maatii irraa baasaniif maatiin wallaaluun yaaddoo hamaa keessa galanii jiraachuu jiraattonni naannicha irraa dubbisne ibsaniiru. Murni bilisiginnaa raafama siyaasaa kallattii maraan impaayaratti buqqisuuf raasaa jiruun yaaddoo keessa kan seene yoo ta'u bakkoota maratti waan qabee gadhiisu wallaaluun xiqqaa fi guddaa cufan yakkamaa godhee tarkaanfii humna afaan qawween dabalamee fudhachaa jiraachuun ni beekama. Hizboollaan Libaanos weerara US Ameerikaa fi Israa'eliin Iraan irratti raawwatame akka dura dhaabbatu dhaadate. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Gareen hidhattoota Libaanos Hezbollaan deeggartuu ijoo isaanii Iraan irratti aleellaa Ameerikaa fi Israa'el waliin raawwatan dura dhaabbachuuf kaleessa dhaadate. Hoogganaan Hezbollaa Na'iim Qaasam ibsa kennaniin dirqama weerara kanaa dura dhaabbachuu ni fudhanna jechuun sochiin isaanii dirree kabajaa fi diddaa keessaa akka hin baane dubbatanii jiru. Gareen Libaanos kun erga Ameerikaa fi Israa'el sanbata dheengaddaa Iraan rukutuu jalqabanii agammaatti tarkaanfii hin fudhanne. Kanas ta'e sana dilbata waaree boodaa bakka cimaa isaa naannoo kibba Beerut keessatti argamutti walgahii qopheessaa jira. Kunis michuu isaanii Iraaniif deeggarsa agarsiisaa jira. Kaameniin sanbata darbee Ameerikaa fi Israa'el aleellaa waloo Rippaabilika Islaamaa irratti bananiin ajjeefamanii jiru. Lola mataa isaa Israa'el waliin taa'es irratti akka malee miidhame kan bahe Hezbollaan lola guyyoota 12 Israa'el waliin jawwaxa bajjii darbee keessa geggeeffame irratti Iraan bakka bu'ee gidduu hin seenne. Fulbaana bara 2024 aleellaa Israa'el raawwatteen Hasan Nasrallaan du'uu isaanii hordofe bakka bu'uun hooggansa garee kanaa kan ta'e Qaasim kaleessa ajjechaa Kaamenii fi qondaaltota Iraan biroo irratti raawwatame ol ka'insa yakkaa ta'uu dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Libaanos Nawaaf Salaam dheengaddaa aleellaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwateen hordofuun gara waraanaatti tarkifamuu akka danda'an gaafataman kuffisaniiru jechuun AFP'n gabaase. Jaardagaa jaartee keessatti waraanni PP dargaggoo tokko rasaasaan madeessuun himame. Dabalata isaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa jaartee ganda Saggoo jedhamu keessatti guraandhala 24/2026 gara jabeeyyiin loltoota bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Tafarraa Amanuu jedhamu badii tokko malee rasaasa itti dhukaasanii madeessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoon kun siyaasa kam irraa walaba yoo ta'u gandicha keessaa guyyaa sana jaleewwan sirnichaa dargaggoota ukkaamsaa sababa turaniif jecha innis oggaa isaan argu baqachuu irraan kan ka'e duubaan itti dhukaasuun miidhaa qaamaa ulfaataa irraan ga'uu dubbatu. Aanicha guutummaa keessatti sarbaminsi mirga namoomaa ergamtoota sirnichaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu haala duraan barameen olitti daran hammaatee itti fufaa jiraachuu maddeen eeranii jiru. Godina Qellem Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaa fi saamichi ergamtoota bilxiginnaan raawwatamu hammaatee jiraachuun himame. Jaalamasiis Kaayyoo waan qindeeffate qaba.
Godina Qellem Wallaggaa aanaa Ga'oo Qebbee ganda Beejjoo Kobbachaa irraa gara jabeeyyiin hawaasa irraa dhalataniif dantaa tokko hin qabne guraandhala 25 2026 adde Maarituu Taffasaa kan jedhamtu abbaa manaa Kifil jechuun qabanii hidhatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa har'ata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Ganduma kanarraa gaafa guraandhala 24 2026 Lalisaa Shumaa jalaa qarshii 30,000 Mahammad Abdurrahman jalaa horii 3 Mahammad Hussein jalaa qarshii 20,000 badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf saamanii deemuun ibsamee jira. Oduma wal fakkaatuun godinichuma magaalaa Dambidolloo keessattis jaliiwwan biltsiginnaa maqaa adda addaa taasifachuun saamicha bifa haaraawwan eegalanii jiran torban darbirraa eegaluun addatti abbootii qabeenyaa fi daldaltoota irraa dirqamsisanii giddu galeessaan qarshii 20,000 hanga 50,000 guuraa jiraachuun itti dabaluun ibsamee jira. Maqaa deeggarsa raayyaa ittisa Empaayireettii fi uffata milishaa jedhuun hanna irratti bobba'anii kan jiran lukkeeleen sirnichaa namoota kaffaluuf humna hin qabne immoo ergama qaama biraa qabdaa kanaaf kaffaluu didde jechuun yakkanii sarbama mirga namummaa adda addaa irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni magaalichaa addeessanii jiru. Impaayera qaama siyaas diinagdeen qoftee mataa ol qabanii bayyaanachiisuuf kan dhaman jaliiwwan biltsiginnaa maqaa gosa kaffaltii adda addaa da'oo taasifachuun afaan qawweetti qabanii saamuu ukkaamsanii hidhatti darbachuu gara jabinaan ajjeesanii gatuu fi hiraarsa adda addaa hawaasa irratti raawwatan kan dura irra daraan hammeessanii jiru. Aanaa Fantaallee keessatti murni biltsiginnaa walitti dhukaasuun hidhataa tokko ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Godina Baha Shaggar aanaa Fantaallee keessatti murni biltsiginnaa uummata gosaan qoqqooduuf bobba'ee garee biroon walitti dhukaasuun milishaan tokko du'uu isaa jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma walitti eerame kanaan aanaa Fantaallee ganda Faatee Leedii jedhamu keessatti dheengadda gurraandhala 28/2026 waaree booda bulchaan gandichaa Muusaa Duubee jedhamu uummata gosaan qoqqoodee ijaarrachuuf dirqamaan jiraatota naannichaa osoo walitti qabu hidhattoonni biltsiginnaa biroon itti dhufuun osoo wal baqatanii bulchaan gandichaa itti dhukaasee hidhataa tokko irraa ajjeesuun akkasumas uummatni gandichaa akka gosatti dirqamaan walitti qabames diduun bittinnaa'ee gara qe'ee isaatti deebi'uu addeessaniiru. Murni biltsiginnaa aanaa kana gandoota garaa garaa keessatti uummata nagaa gandaa fi gosaan qoqqooduuf ergamtootaa fi jala deemtota farra tokkummaa uummataa ta'an kanneen akka Mahammad Kuulaa fi fakkaattonni isaa garee badii tokkummaa uummata Oromoo hin jaalanne farda ta'anii hojjechaa akka jiran gabaasuun keenya kan yaadatamuudha. Aanaa Gimbii keessatti waraanni biltsiginnaa namoota mana hidhaatti hiraarsaa jiraachuu fi achi buutee dhabamsiisaa jiraachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii ganda biqiltuu Soodduu Geleel keessatti tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa tibbana guraandhala 26/2026 irraa eegaluun namoota mana dararaa sirnichaatti gidirsaa jiraachuu fi hedduu ammoo achi buutee faana miilaa dhabamsiisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti maanguddoo maqaan isaa Ittaanaa Waaqjiraa jedhamu yakka tokko malee ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessaan rukutaa jira jechuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii baatii 8 oliif dararaa akkaan ulfaataa irraan ga'aa jiraachuu himuun namoota maqaan isaanii Kennasaa Badhaasaa, Boonaa Gammachuu, Morkaa Zamaduu, Abarraa Tasgaraa, Tolasaa Taammiruu, Kabbadee Taammiruu fi namootni ammaaf maqaan isaanii guutuun hin qaqqabin jiru hedduun akka jiranis ifoomeera. Dararaa murna kanaan filannoo jireenyaa dhabuun bobbaa fi galli keenya yaaddoodhaan weerarameera kan jedhan jiraattonni aanichaa diinummaa isaan namoota nagaa irratti agarsiisanii fi dabni gara jabinaan raawwatan waan laayyootti dubbatamee dhumu akka hin taane addeessanii jiru. Mataan gabroonfataa Koloneel Abiyyi Ahimad goleewwan Oromiyaa cufa keessa ergamtoota isaa bobbaasuun sabaa fi sablammoota impaayerichaa keessaa addatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun akka hin haalamneedha. Tiraamp yeroo hooggantoonni Iraan 48 ajjeefamaniiru jedhametti hooggantoota Iraan waliin akka haasa'an dubbatan jaalchiksaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessaa hooggantoota Iraan waliin ni haasofne jechuun garuu yeroo ifa hin goone hooggansi biyyattii baay'een du'us ibsanii jiru. Isaan haasa'uu barbaadu anis haasa'uuf walii galeera kanaaf isaan waliin ni haasofna silaa dafanii gochuu qabu turan jechuun Tiraamp dubbachuu gaazexaan The Atlantic gabaasee jira. Marii yoom geggeeffamuu mala jedhame gaafatamaniif Tiraamp sitti himuu hin danda'u jedhan. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa dabaluun akka jedhanitti boombii Ameerikaa fi Israa'el Iraan
irratti raawwataniin hooggantoonni Iraan 48 ajjeefamuu isaanii fi haleellaan kun baay'ee gaarii ta'uu ibsanii jiru. Milkaa'ina nuti argachaa jirru eenyullee amanuu hin danda'u. Hooggantoonni 48 dhukaasa tokkoon badaniiru akkasumas saffisaan deemaa jira jechuun Tiraamp gaaffii fi deebii Fox News waliin taasisaniin wabeeffamaniiru. Tiraamp waraana kana sanbata darbee hooggansa Rippaabilika Islaamaa buqqisuu fi waraana ishee balleessuuf jalqabame irratti milkaa'ina waliigalaa himataniiru. Iraan du'a hoogganaa olaanaa ishee Alii Kaameenii mirkaneessiteetti. Tiraamp gaaffii fi deebii addaa CNBC waliin taasisaniin nuti hojii keenya nuuf qofa osoo hin taane addunyaaf hojjechaa jirra. Wanti hundis yeroo isaa dursee jira jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa kana wantoonni haala baay'ee gaariin karaa baay'ee gaarii ta'een guddachaa jiru jedhan. Afgaaffiin kun kan geggeeffame osoo waraanni Ameerikaa yeroo jalqabaaf waraana kanaan lubbuu namoota darbee hin beeksisin dura ture. Miseensonni tajaajila eenyummaan isaanii hin beekamne 3 ajjeefaman, 5 akka malee madaa'anii fi kanneen biroo hedduun salphaatti madaa'aniiru. Ajajni giddugaleessaas Entikom Ameerikaan doonii waraanaa Iraan buufata doonii galoo galaana Omaan keessatti liqimsuu ishee beeksisee jira.